Harkafuune kam jirtan daawwattoota keenya kun OBN International oduu irraa wajjin Ambu'aarsituu Abdulatiif. Dhaabbanni tajaajila hawaasummaa Diree Dhawaa kutaa biyya Minisootaa magaalaa Lakkuu keessatti hundeeffame. Dhaabbanni kun gurraandhala 8 bara 2020tti akka waajjira isaa eebbifatus beeksisee jira. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Koree qindeessituu dhaabbata tajaajila hawaasummaa Diree Dhawaa keessaa tokko kan ta'an Aadde Hamdiyaa Yuusuf OBN Internationalitti akka himanitti dhaabbata kana hundeessuun kan barbaachiseef dhalattoonni magaalattii biyya alaa jiraatan walitti dhufuun haalattiin misooma magaalaa Diree Dhawaa keessatti qooda isaanii bahan mari'achuuf jedhan. Diree Dhawaa Civic Organization ji'a darbee November keessa walgahii magaalaa Minisootaatti magaalaa Lakkuu keessatti goone waajjira Diree Dhawaa Civic Organization jedhu hundeessuudhaaf murteessine. Wanni hundaa'ee fi hawaasa magaalaa Diree Dhawaa keessa jiru sagalee ta'uudhaaf tajaajila yookaan gargaarsa adda addaa karaa fayyaa akkasumatti illee karaa siyaasaatiin akkasumatti illee karaa diinagdeetiin humna ta'uudhaaf lammeessaa illee magaalaa Lakkuu kana keessatti tajaajila adda addaa hawaasa isaatiif kennuudhaaf dargaggoof manguddoo teenya ijoolleedhaaf akkasumatti waan adda addaa tajaajila kennuudhaaf qophaa'ee saniif hundaa'insi. Hanga ammaatti koree nama 16 of keessaa qabu filachuun torbeedhaan wal gahanii akka mari'achaa jiran kan himan Aadde Hamdiyaan hawaasni biyya alaa jiraatu carraa argate hundatti fayyadamee haalattiin rakkoo hawaas dinagdee biyya keenya keessatti mul'atu furuun danda'amu irratti walitti dhufee ijaaramuun murteessaa akka ta'e himaniiru. Guyyaa February 8 guyyaa waajjirri kun eebbifamu hawaasni magaalaa Lakkuu magaalaa Minisootaa keessa jiru cuftinuu affeeramee jira. Nama Diree Dhawaa nama magaalaa adda addaa jechuudha. Guyyaa san yeroo eebbifama kana tajaajila kan nuuf deemnu hawaasaaf ni ibsina. Yaada keenyallee ni ibsinaa fi akkasumatti illee yaada hawaasaa dhaggeeffachuudhaaf isaanii wajjin mari'achuudhaafis qophiidha. Namni biyya alaa jiru kuni carraa tokko qaba. Carraan inni qabu carraa hawaasa isaa kan biyyatti hafe gargaaru waan asitti if gargaaruu dandeenyuu fi hawaasa keenya gargaaruuf carraa qabna. Karaa diinagdeetiin akkasumatti illee karaa fayyaa, karaa barnootaatiin carraa kan itti fayyadamne hawaasa keenya biyya jiru wajjin wal mari'annee akka gargaarru guyyaa sana akka namni hawaasni magaalaa Lakkuu tana keessa jiru namni Oromoodha akka nuraanaaf najeetiin affeerraa dabarsaaf. Akka nama Oromootti hawaasni Oromoo nama garaa bal'atu, nama saba isaa jaalatu. Diree Dhawaa Civic Organization jaaruun kuni Diree Dhawaa qofa moggaatti baasuu miti. Namni amma akka faamilii qabdutti dargaggoon takkaa fi dubri tokko walitti dhufa wal fuudha ilmaan horaa mana fi ijaarrata. Namni mana jaaree akkasumatti mana ala bahee ganda jaaree qabalee akkuma jaanitti araddaa ballachaa deema. So Diree Dhawaan oggaa jaarramte akkasumatti illee Haramaayaa naannoo isiidhaa Awwadaay Adaree Hirnaa Ciroo cuftinuu yoo bakkuma jiruun namni magaalaa jiru keessa ijaaramuun waan barbaachisaadha. Bakka jiruun yoo akkasi ijaarame waliigala Harargee illee ijaaruu dandeessa. Harargeen yoo ijaaramte kutaa adda addaa akkasumatti Wallaggaa Arsii Jimma keessa namni yoo ijaarame waliigala Oromiyaa illee ijaaruu dandeessa. Namni hagi tokko yeroo walitti dhufe bu'aa hedduu namaaf buusuu danda'a saba isaatiif. Haalli yeroo ammaa biyya keessa jiru mijaawaa waan ta'eef hawaasni Oromoo biyya alaa jiraatu ijaaramee ogummaa qabuu fi waan danda'u hundaan biyya isaa akka yaadatu Aadde Hamdiyaan dhaamaniiru. Especially yeroo biyya alaa jirtu kana wanni carraa nuti qabnu hawaasa keenya kaduubatti hafe san gargaaruun dirqama Oromummaatti dirqama nama waan qabnu jecha carraa kana itti fayyadamne bakkuma jirru yoo ijaaramne waa gochuu dhiisuu osoo hin taane waan xiqqaa takka yoo arra goote barullee deebitee waan guddaa godhuu dandeessa. Yoo walumaa gala itti dhiiftee teessee if dura tarkaanfachuu waan dandeenyeef carraan amma qabnu carraa bareedaadha. Kanaafuu bakka jiru namni keenya yoo wal jaaree sadarkaa itti aanu irratti if dura deeme dandeettii adda addaa namayyuu qaba. Ati yoo doktora taate dandeettii fayyaa tajaajila kennuu dandeessa.
akkasumatti illee nama diinagdeetiin nama biizinasaatiin nama barnootaatiin waan ta'e jecha sagaleen nama jaarame sagalee hedduu cimaadha. Namni hin jaaramne mirga isaatiif falmachuu hin danda'u, mirga isaallee gaafachuu hin danda'u. Kan jaarameetu mirga isaallee gaafachuu waan danda'eef dhaamsi kiyya tokko bakkuma jiru namayyuu yoo jaarame sadarkaa itti aanutti ol tarkaanfachuu danda'a jeetiin abdii guddaa qaba. Chaayinaa keessatti lakkoofsa namoota koronaa vaayirasiin du'anii 170 gahuun beekame. Vaayirasiin koronaa kun biyyoota biroottis tatamsaa'uu itti fufee jira. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Vaayirasiin koronaa hanga ammaatti talaallis ta'ee yaalii hin arganne erga muddee darbe Chaayinaa kutaa biyya Wuhan keessatti mul'ate as lubbuu namoota 170 yommuu galaafatu biyyoota adda addaa 16tti immoo saffisaan tatamsa'ee jira. Biyyoota kanaan dura vaayirasiin kun keessatti hin mul'anne kanneen akka Indiyaa fi Filiippiinsi keessattis vaayirasiin koronaa mul'atee jiraachuu beeksisaniiru. Ministeerri Fayyaa Indiyaa akka beeksisetti barataan lammii biyyattii Chaayinaa magaalaa Wuhanitti barachaa ture ayyaana waggaa haaraaf gara biyyaatti deebi'e qoratamee vaayirasii kana akka qabu bira gahameera. Haaluma wal fakkaatuun ministeerri Fayyaa Filiippiinsis barattuun lammii Filiippiinsi bakka vaayirasiin sun itti eegalee barataa turte gara biyyaatti yommuu deebitu vaayirasii kana qabaachuun ishee mirkanaa'eera jechuun gabaase. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dhimma koronaa vaayirasii irratti mari'achuuf Siwiizerlaand magaalaa Jenevaatti wal gahan vaayirasii kana akka rakkoo hatattamaa addunyaatti labsuu fi dhiisuu irratti mari'ateera. Vaayirasii haaraa kanaan namoonni 1,700 Chaayinaa keessatti qabamanii kan jiran yommuu ta'u, akka addunyaatti immoo lakkoofsi namoota qabamanii jiranii 7,700 ol caaleera. Biyyoota carraa barnootaa garagaraan barattoota isaanii gara Chaayinaatti ergan keessaa tokko Itoophiyaa yommuu taatu, yeroo ammaa barattoonni Itoophiyaa hedduun yuunivarsiitii kutaa biyyattii adda addaa keessa jiranitti barachaa jiru. Bara darbes mootummaan Chaayinaa barattoota Itoophiyaa 800 ta'aniif carraa barnootaa gabaabaa fi kan yeroo dheeraa kennuu maddeen biyyattii ibsaniiru. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma gama keenyaan nagayetti.